jira itti deebisa booyaa jirti mi buchilloonni booyaa jirti buchilloonni booyaa jirti mi buchilloonni booyaa jirti ya fakkeessituun ummata keessaa baduu qabdi saa booyaa jirti gandarra gasir olii gaddemte nama shaniif kuranii olii gaddemte booyaa jirti mi marfee sirritti waraaname marfeen bakka hin geenne booyaa jirti bar saa sea koppilinki sheer godha toleka koppilinki sheer godha koppilinki sheer godha koppilinki sheer godha salaamu alaikum warri dhugaa jaalatu qofa na wajji deemaana kan eegaa mi'e dhugaa isa dhugaa ka jaalatu qofa warri dhugaan jaalanne fakkeessituun shirtuun ganda feeterra haa taatu fira kiyyarra haa taatu kan eegaa masmaamaatti አይቻልም ነው በጣም አይቻልም kan eegaa hattuu fi gantuun ana wajji wal ta'uu hin dandeettu yoomillee maaliif ijoollee safara kiyyaatti mi obboleessa kiyya turuun taane leebaa no eegaa gantuu no attalqis gasti kaani kaayira deemtee attalqis kan eegaa dhugaa fi dhugaa qofaan wajji namni ta'u wal ta'u akkasi inni tokko kana isa lammaffaati asliin ila dhageeffadhaa baga nagaa dhuftanii bakka ani simmeetti keessan hin beeka waan akka an dubbadhu barbaadan hin beekan inni haqaachwaalo ani madaa keessan isinii hooqa rakkoo miti ani maraattuun keessan jira ka achi ilaalee waan isin akka dubbatan barbaadan isinii dubbatu jira isin koppilinki godha sheer godha viidiyoo muraa abbaa dhimmi ilaallatu irratti nama firee haa ta'u ana isinii eeyyame suuraa hidhaattini suuraa nama isinii barbaadanii irratti hidhaan facaasan no problem this is qabsoon akkasi qabsoo keessatti wal ajjeesuun jira wal hidhuun jira wal saaxiluun jira qabsoodha amma qabsoodha jira isini galee tokko lammaffaa dhugaa ummataa karaa dhugaa qofaan dubbadha maram mootummaa jala hudduu raasuun barbaachisu warra bosonaa jala hudduu raasuun barbaachisu dhugaa ummataa dhaaba feete deeggari dhugaa ummataa karaa dhugaa qofaan dubbadhu ummata dhugaa qabu karaa dhugaa qofaan gargaar afdeen ka jedhe kana malee birriin irratti guuraan jenne gargaarsi anaan malee jenne aniin beeytani hundi isa warri asirratti bar doolaara 2,000 3,000 haga leenca 12tti gargaarsa tokko irratti kennu takkaa na komateen beekwan ba miliyoon misat ta'u takkaa na komateen beekwan gizee hunda nuti ni guurra kaabaa itti ta'uu barbaadu ka maqaa itti argatu barbaadu ka birat ila waan isin hubachuu qabdu namni ana jibbu ganduma fedherra haa ta'u hattuu fi faradu wallahi namni dhugaa ana nan jibbu because dhugaadha hambaalageedha asliin nama arrabsaa jiran dhugaadha tasaadaabiine international tasaadaabiidha isu እውነት ነው itti walii galla asliin kijibduu miti hattuu miti kana gandi gargaarsa guurameef kamu yoo feetan deemaa ijoollee sirkaa gaafadha yoo feetan harargee gaafadha yoo feetan shawaa gaafadha yoo feetan wallaggaan gaafadha yoo feetan boorana gaafadha gargaarsi irratti hirmaatin hin jiru evidensii takka asliin sumunii takka birrii namaa keessaa sharafiyee namni haga ammaa fidate hin jiru yoo feetan nama dhuunfaa abbaa feetan gaafadha akkaasi kana gastira deemtanii hin booyina kan eegaa maattis maammoo leebafattuun ana wajjiin waliin taatu maqaa kiyyallee kaaftee booyaan olin amma breaking news isini hima miseensi waldaa sikkoo mandoo ka ameerikaa tokko naa dawwale breaking news guddaa isa jalqabaa warri waldaa sikkoo mandoo eessa dhaqee maaliif ummata kanatti cal'isee maaliif ibsan kennine jettanii dhiibdanii akkaan ameerikaan deemneef na dubbachiiftan waldaa guddaa sanitti kana wanni isin dangoon hin jiru baay'ee azaaba yoo isin sen jettanii seena rakkoo nama dhuunfaa rakkoo ijoollee xixiqqoolee maqaa barbaaduu dhiisa amma ameerikaa irraa naa dawwalame ganda warra mooneetiif sagalee dhugaa fa'aa irraa naa dawwalame ijoolleen tiraamp naa dubbifte I think miseen sanatti fakkaataa koree boordillee ta'an hin beeku pilaas kanaan naa dawwalame ameerikaanii irraa naa dawwalame waayit haawusii nuti ummata keenya gargaaruu barbaanna hawwii guutuu qabna fedha qabna ummata keenya ka gargaaru harcee fi qamadii miti
manneen gubatatan lakkaa'ii evidensii wajjin fidi ijoollee miidiyaalee waan qabdu walitti habuuftu nullee akka dhaabbata waldaa sikkoo mandootti qorqoorroo bolokkeetii binnee mana san deebifnee ijaarraa. Dhugaa Oromoo karaa dhugaa qofaan gargaarraa wal arrabsuu dhiisaa hanaan jiran ihee unatnu sagaleen kenna achi geetti 4 kiiloo leengetiin eblena boicha dhiisaa boicha keessaa baa ahumma ka barbaachisu haga gasira deemtanii nu faarsi asli nu arrabsi jettanii boottan kalee naannoo sanirraa dhaabbata eeyyama qabu fidaa isiniin jedhee gammaa mana tokko fidee keessan naa erguu dhabe maal godha si faarse profaayilii si kaayadhe warri tiktok si faarse faarfamaan rabbi qofa maal godha anuyyuu kaalkanii guyyaa zarmaan kiyya isin jecha arrafamu takkaan arrafan jedhee boo'een beeku namni qixa kiyya anaa miti ijoolleen kiyya jaartiin kiyya zartaan kiyya bar arrafamaa jira haati tiyya qabritti isin jecha arrafamaa jirti takkaamaan arrafan jedhee boo'een beeku dhimmi amma nuti waa'ee arrabaami kan huquuquu qabu waa'ee ummata kennati waa'ee faaruu miti faaruun barbaadu anaa fi ilmaan kiyya guutuu gaddeebisa ummata kenna sagalee ta'a no problem sinigalee miti tokko kana lammata mana tokkottiin argaan maaliif ijoolleen feemasootaa kun waliin taane an namni wal dhibeen tokko hin jiru namni ummata kenna gargaarannaa yoom gargaarannaan jedhee jala hidhe tokko hin jiru eenyuun nama nu godhee eenyuun nama godhee nu mari'ate eenyuun nama godhee nu barreesse eenyuun nama godhee gidee mana baratu sheer nu godhee eenyuun mana baratee yeroo nu laayibirra jiru gastii kenna dhufee jalaa diinde yoom dinde nama jala warri akka hawaasatti komii kaaftan an namni wal dhabuun tokko hin jiru namni wal loluun tokko hin jiru xilaanni kiyya hin jiru xilaanni kiyya xilaata ummata kiyya qofa xilaanni ummata Oromoo anaaf xilaata akka dhuunfatti an xilaatan qabu fira malee anaaf xilaanni kiyya nama ummatatti shira shiru nama ummatas fakkaatee warra ummata dararus fakkaatu diina sun isu qaamii xilaatu kan egaa masmamata attichaan ene waan ummanni ta'u osoo argu si wajjin kolfuu hin danda'u yagilli akka dhuunfatti walii bilbiluu dandeenya waliin haasa'uu dandeenya yeroo geemii taphatu waliin taphatuu dandeenya yeroo gara hawaasatti immoo xalaata this is politikaan sharmuxaadha dhaabbatan qabu guyyaa tokko xiraata taata guyyaa tokko fira taata homaa rakkoon qabu an deeggaraa miseensa kamitti bakkoo an biyya baqqaa jira sila akka haqaasitti namni mootummaa ashqaabbatuu qabu anaaf osoo lafa kaaree meetira 500 illee naa kennaniitiin galee ilmaan kiyya guddifadhe sila namni diyaaspoora ashqaabbatuu qabu anaaf osoo jaartii madullatti ijaarsi radoo wayillee taatu natti fuudhanii Ameerikaa kana dhaqee doolaara ijoollee kiyya erge rakkoo keessa teennee diina ummata kennaa diina godhanne allaqee asirra dhaabbadhu laali rabbii olaana qofa sodadhaan dhugarratti wallaahi rabbii olaana qofa sodadha kan egaa mittis maamma unat bichaan dhugaan deemna na wajjin walii galta dhugaan hin deemtu ati xilaanni ummata xilaata kiyya kana akkana jedhan ummata akkana waa'een warra ijoolleen kaleessa waa'ee waldaa sikkoo mandootti kana kaasaa turtanii kana tokkoffaa manniin buqqa'ee manniin gubate evidensii fida erga nama meeqarraa manni gubate evidensii ergaas posti goona warra lee keessa hin ergina lammaffaa warra qubni irraa cite warra quba afaan nyaachisan erga warra quba irraa cite amma nama baay'ee karaa keessatti naa barreessaa ture waan akkasii naa ergi warra san hin kiifnaa sagaleellee hin taanaaf warra filannoo maa filattan jedhanii qubni irraa cite warra quba nyaachisan warra madaabaraa mootummaa maa fudhattan jedhanii obaasan keessattuu ammallee waan si dhibu odeeffannoo sammaan argadhee warrumaan maa mootummaa kana filatte jedhee quba uummata irraa ciru guyyaa milishaa ta'ee halkan waboo ta'u qaama mootummaatii jedhan waan sanillee qulqulleessaa fida no problem kun amma eega kalee lolli addunyaa sadaffaan ka'irraa karaa keessatti dhufe bar asli waraanaa miti warra abaahoo miti ka guyyaallee milishaa ta'ee uummata qaxaqqatu ka halkan illee waboo ta'eetiniin ummata asrii saafaya booda quba nyaachisu quba irraa ciru waraana mootummaatii jedhan baqqalaanoo abbabaanoo maammannoo kadiirnoo miseensa poolisii oromiyaati mideensa maaloti maal isuun kan evidensuu hamtu nuti biyyan jirru hin agarra